TPLF bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay diiguun gabaafameeti jira. Iraaniin lafa Iraanii dhabamsiifna jechuun Doonaald Tiraamp dhaadhataniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Fox News irratti afgaaffii taasisaniin yeroo kana Ameerikaan adeemsa bilisummaa piroojeektii jedhamuun jalatti dooniiwwan daldala ulaa galaanaa Hormuz keessa darban eeguuf irratti immoo tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaanii yoo dooniiwwan isaanii irratti haleellaa raawwatame Iraan lafa Iraanii dhabamsiifna jechuun akeekkachiisa jabaa kennaniiru. Paakistaanii fi Iraan marii nagaa dhaabbata deebi'ee akka jalqabuuf immoo mari'atan. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qindeeffannee isinitti hima. Kunneen hangafoota oduu galgala kanaati. Amma immoo gara bal'ina oduu keenyatti sin dabarsa. TPLF bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay diiguun gabaafameera. Manni maree Tigraay waggoota 3 darbaniif diigamee ture har'a walgahii bulchiinsa yeroo naannichaa diiguun pireezidaantii haaraa filate. Manni maree naannoo Tigraay filannoo naannoo Tigraay irratti eeyyama mootummaa federaalaa malee waraana kaabaa dura filatamee fi waraana kaabaa Itoophiyaatti adeemsifamaa ture diiguudhaan bu'uura garee Abu Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu hojiitti akka deebi'u murteessuu walgahii har'a taa'een Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pireezidaantii naannoo Tigraay jechuun muudate jira. Adde Kiroos Hoggasii Afayaa'ii, Adde Mirhat Birhaanee ammoo itti aantuu Afayaa'ii ta'uun filatamaniiru. Heerri bulchiinsa yeroo Tigraay hanga ammatti hin beekamne. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa kaleessa galgala ibsa baasaniin gochi gareen Abu Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuu raawwataa jiru naannoo Tigraay irratti waraana biraa affeeree jedhanii akeekkachiisaniitti turan. Magaalaa Finfinneetti siidaan artistii Haacaaluu Hundeessaa fi artistoota biroo dabalatee eebbifameera. Siidaan yaadannoo artistii fi falmaa mirga namaa Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee paarkii Afrikaa keessatti ijaaramuun guyyaa har'aa eebbifameera. Siidaan yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen kan eebbifame yoo ta'u sirna eebbichaa irratti hooggantoonni mootummaa olaanoo maatii artistichaa dabalatee artistoonni biroos immoo argamaniiru. Kana malees immoo siidaan artistoota biroo eebbifamee kan jiru yoo ta'u yaadannoon kun namoota damee aartii Itoophiyaaf guddisuuf immoo gumaacha olaanaa taasisan akkasumas immoo suuraa biyyattii sadarkaa addunyaatti bocanii ol kaasuu keessatti shoora guddaa taphatan kan jedhan ta'us immoo ibsameera. Abbootiin hojii aartii irratti bobba'an hedduun hojii isaanii keessatti aadaa duudhaa fi eenyummaa biyyaa addunyaatti beeksisuuf immoo hojii cimaa hojjechuu isaanii simaniiru. Yaadannoon haaraa kun immoo hojii isaanii kan yaadachiisu akkasumas immoo dhaloota dhufuuf immoo kakaasuuf shoora guddaa kan taphatu ta'us himame. Akka ibsa kennametti immoo mootummaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu damee aartii cimsuuf immoo artistoonni deeggaruu irratti hojii isaanii jabeessanii akka itti fufan akka qabanis immoo gabaafameera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraanii lafa Iraanii dhabamsiisna jechuun dhaadatan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Fox News waliin afgaaffii taasisaniin yeroo kana Ameerikaan adeemsa bilisummaa piroojeektii Freedom jedhamu jalatti dooniiwwan daldalaa ulaa galaanaa Hormuz keessa darban eeguu irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaanii dooniiwwan immoo isaan irratti haleellaa raawwatame Iraan immoo lafa Iraanii dhabamsiifna jechuun akeekkachiisa jabaa kennan. Ibsi kun erga humnoonni qilleensa Ameerikaa dooniiwwan xixiqqoo Iraan torbee rukutuu isaanii miidiyaan hawaasaa irratti immoo ibsa booddee kana kenname yoo ta'u akkasumas immoo Ameerikaan dooniiwwanii fi misaa'ilota Iraan rukuttee kuffisuu ishee ibsameera. Doonaald Tiraamp akka jedhanitti waraana kana sababeeffachuun dooniiwwan daldalaa Hormuz keessa darbuu dadhaban karaan isaanii akka banamuuf biyyoota addunyaa irraa gaaffii dhiyaate jedhanii jiraachuus immoo gabaafame. Kana bu'uura godhachuun piroojeektiin Freedom adeemsa jedhamu gaggeeffamaa jiraachuun mirkanaa'eera. Tarkaanfii kana keessatti immoo humnoonni Ameerikaa nageenya dooniiwwanii eegsisuuf haleellaan akka isaan irratti hin raawwatamneef Hormuz irratti boba'anii jiraachuus himameera. Haa ta'u malee Iraan tarkaanfii kana mormuudhaan doonii waraana Ameerikaa rukutuuf akka jirtu ibsuunis ni yaadatama. Suudaan haleellaa diroonii buufata xiyyaaraa Kaartum irratti raawwatame keessatti gamtaa Imiroota Arabaa fi Itoophiyaa harka keessaa qabu jechuun himatte. Garuu Itoophiyaan himannaa mootummaa Suudaan kana
kuffisuunis immoo gabaafameera. Suudaan haleellaa diroonii buufata xiyyaaraa idil addunyaa kaartuum irratti raawwatameef gamtaa Imiroota Arabaa fi Itoophiyaa qindoominaan raawwatanii jechuun himatte. Dubbi himaa mootummaa wiixataa kaleessa akka ibsatte haalli kun walitti bu'iinsa naannicha hammeessuu danda'a jechuun hime. Himannaan kun haleellawwan qilleensaa wiixata kaleessaa buufata xiyyaaraa magaalaa guddoo biyyattii naannolee jireenyaa fi gamoowwan waraanaa garaa garaa dabalatanii buufata Senegal Korbis Kaartuum kaabaa fi giddu gala leenjiyaa Ammarkaamii kan jedhamu manduumarraa keessatti argamu irratti raawwatamuu hordofee dhiyaate jechuun himame. Sa'aatii muraasa dura ganama har'aa ibsa miidiyaaleef kennaniin akka jedhanitti ministeerri dhimma alaa Mahadiin Salaamaa fi dubbii himaa waraana Asmiin Ahwadii Abdul Wahabii akka jedhan dirooniiwwan haleellicha irratti raawwatanii fi buufata xiyyaaraa Bahar Daar irraa kan Itoophiyaa keessaa akka kaan ragaa amansiisaa qabna jechuun himan. Itoophiyaan himannaa bu'uura hin qabne kana mootummaa Suudaan dhiyaate kuffiste. Ministeerri dhimma alaa ibsa baaseen humni waraanaa Suudaanii fi ministeerri dhimma alaa biyyattii ibsa waloon ta'uudhaan kan kennan himannaa Itoophiyaa irratti dhiyaate bu'uura kan hin qabne jechuun himaniira. Hariiroo seena qabeessaa uummanni Itoophiyaa fi Suudaan qaban yaada keessa galchuun waraana Suudaanitti immoo geggeeffamee jiraachuus immoo gabaafameera. Pakistaanii fi Iraan marii nagaa dhaabbataa deebi'ee akka jalqabu irratti mari'atte. Pakistaan marii nagaa USA fi Iraan jidduutti dhaabbatee ture deebistee kaasuuf tattaaffii guddaa taasisaa jiraachuu himameera. Dippiloomaasiin olaanaa Pakistaan Ishaaq Dargii akka jedhanitti immoo Iraan Abbaas Argaachoo waliin bilbilaan dubbachuus gabaafameera. Mariin Pakistaanii fi Iraan kun immoo ta'ee erga taariin yaada nagaa Iraan fooyyee qabxii 14 qabuu fi waraana kan xumuramuuf dhiyeessite irratti deebii Ameerikaan kennitee gamaggamuu irratti akka jirtutti ibsa sa'aatii muraasa booda kennuuf murtaa'eera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachoo Pakistaan gidduu seenummaa gama lamaanii jidduutti gara qulqulluu fi ijaarsa ta'uu ishee galateeffatan. Ishaaq Daran immoo karaan nagaa ittiin dhufu dippiloomaasii fi marii qofa ta'us immoo dubbataniiru. Marii kana keessatti wanti amma itti maxxanee dhimma sagantaa nukilaaraa Iraan yommuu akka kaafamu ta'us immoo himame. Iraan jalqaba dhukaasa dhaabbataa dhaabuuf immoo dhimma nukilaaraa marii marsaa lammaffaa irratti akka mari'atamu yaada dhiyeessite. Deebii kanaaf immoo USA'n karaa Pakistaaniin dhimma nukilaaraa irratti mari'atamee dhukaasa dhaabbataa dhaabuu cinatti akka irratti walii galuu cimsitee dubbatteetti jirti. Pakistaan marii kallattii Ameerikaa fi Iraan jalqaban ebla darbe ebla 11 keessummeessitee turte garuu waliigaltee irra hin geenne. Haa ta'u malee yeroof dhukaasa dhaabuun isaanii pirezidaantii Doonaald Tiraamp dheeressanii ammallee dippiloomaasii banaadha jechuun himameera. Iraan gama isiitiin immoo Ameerikaan Star of Hormuz humnaan banuuf yoo yaalte haloo akka baatu akeekkachiifteetti jirti. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hanga ammaa waan nu waliin taataniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isiniin jecha GMN subscribe, like, share gochuun yaada qabdan gama komentara nuufaa galgala gaarii qabadhaa. Wanta nu waliin taataniif galatooma.